Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara channel keenyaatti dhuftan guyyaa har'aa viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti baazer aappiin hin kaffalamoo hin kaffalu isa jedhu waliin ilaalla. Akkasumallee dogongora yuutuuberoonni baay'een poost godhanii fi akkasumallee dogongora namoonni baay'een yaadan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni baazer aappii hin eegalle yookiin immoo baazerii namoonni register gootanii haga ammatti hin eegalle jiraatan linkii isaa description jala isiniif nan ka'a akkamittiin akka galmooftan viidiyoo isaa yeroo darbee hojjedheen jira. Akkamittiin akka irraa baafattanillee viidiyoo isaa hojjedheen jira jechuudha. Akkamittiin akka galmooftanii fi akkamittiin akka irraa baafatan viidiyoo linkii isaa koomentii jalqabaa fi description jalarree isiniif nan ka'a jechuudha. Sana dura garuu namoota yeroo darbeef badhaasa viidiyoo yeroo darbee isiniif hojjedhe irratti badhaasa qaba isiniif jedheen ture. Carraa sana badhaasa isaa buusnee jirra. Abbaa carraa ta'uu keessan ilaallachuuf jalqaba gara telegiraamii keessanii dhufuudhaan maal gootu kiyyaa teek jettanii searchii ni gootu. Namoonni sanarratti hirmaattanii jirtan jechuudha. Kana booddee kunoo bakka kanaatti akkuma argitan badhaasni keessan kan YouTube irraa kunooti abbaan carraa seenaa ilaalladha jedha. Linkii TikTokii bakka kana isiniif kaa'een jira. Linkii sana seentanii viidiyoo sana ilaaluudhaan abbaa carraa kan taatan yoo ta'e koomentii keessan jalatti username telegiraamii keessanii naaf barreessaa ofii kiyya ofii isin dubbiseen badhaasa keessan isiniif kenna jechuudha. Amma gara viidiyoo guyyaa har'aatti isin haa deebisu. Video guyyaa har'aa waa'ee baazer application kan nuti waliin dubbannu. Baazer application akkuma kanaan dura isinitti himeen ture jechuudha. Baazer application akkamittiin akka maallaqa irraa hojjetan isinitti argisiiseen ture. Mee jalqaba hin kaffalamoo hin kaffalu isa jedhu akkasumallee ani irraa baafachuu kiyyallee kan agarsiisu isinitti nan argisiisa jechuudha. Gara baazer application keessan yeroo isin ta'an kun akkuma argitan yeroo sadii USDT 10 yeroo sadii irraa baase kana jechuun naannoo birrii 4,000 ol irraa baasira jechuudha. Baazer application irraa qofa. Akkamittiin irraa hojjedhe kana namoota affeeru referral nama gochuudhaan irraa hojjedhe garuu application kan irraa karaa lamaan argachuu dandeessu maallaqa. Karaan inni tokkoffaan namoota affeeruudha. Karaan inni lammaffaan immoo viidiyoo post gochuudha. Viidiyoowwan garaagaraa yeroo post gootan maal gootu viidiyoowwan TikTokii irraati linkii copy link gochuudhaan viidiyoowwan garaagaraa TikTokii irraati ni fiddu. Erga TikTokii irraati fiddanii booddee bakka kana keessa dhufuudhaan maal gootu bakka mallattoo ida'uu kan qabdu kana al tokko tuquudhaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa post gochuu dandeessu. Viidiyoo post gochuudhaaf yeroo barbaaddan maal gootu bakka mallattoo ida'uu kana al tokko ni tuqtu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif nu dhufa gara gadiitiin post story reel kan jedhu jira. Kana keessa maal filattu reel kan jedhu irratti dhiisuu dandeessu. Yoo barbaaddan post kan jedhu filachuudhaan ni dandeessu. Erga filattanii booddee maal gootu bakka kanatti mallattoo ida'uu yookiin immoo mallattoo suuraa kan ofirraa qabu jira isa tuqtanii seenuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo laayivii asirratti waraabdanii gadhiisuu barbaaddan haala kanaatiin kaameraa nan cufeera. Kaameraa kanaan waraabdanii gadhiisuu ni dandeessu. Sana booddee bakka kana tuquudhaan maal gootu warri kaameraa yookiin immoo viidiyoo sana gaalarii keessan irraa qabdan bakka al tokko tuquudhaan haala kanaan isiniif fida. Viidiyoowwan gadhiisuu barbaaddan kana keessaatti maal gootu al tokko kilik irratti gochuudhaan viidiyoo sana poostii ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin maal gochuu dandeessu irraatii takaffaa yookiin immoo irraatii kaffalamuu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Nama tokko yeroo affeertan USDT 0.15 isiniif kenna. Akkasumallee viidiyoon keessan view 1,000 yoo argate USDT 1.5 viidiyoo USDT 0.15 kan isiniif kennu ta'a jechuudha. Kana jechuun viewun keessa waliigala viidiyoowwan isin maxxansitan walitti qabamee view miliyoona tokko osoo argate naannoo birrii 25,000 naannoo birrii 28 waan akkasii ta'a jechuudha birrii Itoophiyaatti kan isin argattan. Kan immoo TikTok irratti hojjechaa oolurra kan irratti seentanii yoo hojjettan baay'ee tokko akka isin bu'aa argattan nan amana jechuudha. Kan biraan ani isinitti waan agarsiisuu barbaade bakka kanaatiin namoonni dogongora namoonni baay'ee hojjetanidha jechuudha. Dogongora namoonni baay'ee hojjetan maalidha bakka kanaatti sooshalii fi poointi kan jedhu jira. Poointi kan jedhu keessa yeroo isin dhuftan haala kanaatiin isiniif dhufa. Bakka kanaatti akkuma argitan USDT 18.4 bakka kanaatiin nan qaba. USDT kana gaafa USDT 10 irra geessan ni baafattu jedhanii namoonni baay'een namootaaf post kan godhan viidiyoo hedduu arguu dandeessu. YouTube irra yeroo seentanii sarchi gootan gaafa doolaara 10 irra isiniif ga'u kun irraa baafachuu dandeessu jedhaniitu kan isaan post godhan. Garuu gaafa doolaara 10 irra geessan irraa baafachuu hin dandeessan. Kan isin baafachuu dandeessan wanta kana gaafa wanti yookiin immoo kooyiniin isaanii kun liisti ta'udha jechuudha. Kun airdropidha. Airdropii kana gaafa kooyiniin isaanii liisti ta'e kooyinii isaaniitiin ida'amee isiniif kan kennamu ta'a jechuudha. Haga inni liisti ta'utti garuu liisti yoom akka inni ta'u bakka kanaatii dubbisuu ni dandeessu. Yoom akka liisti ta'u ni ka'a jechuudha. Naannoo ji'a sadii akkas qaba jechuudha liisti ta'uudhaaf. Haga asitti garuu guyyaatti seentanii kooyinii walitti qabachuu hin dagatina. Akkasumallee yeroo nama affeertanis kooyinii isiniif ni laata. Namoonni jalqaba reejister gootan immoo reejister gootanii kaatanii yeroo seentan daqiiqaa 5f appilikeeshinii kana keessa turuu hin dagatina. Sababiin isaas doolaara 3 isiniif kenna jechuudha. Poointii isaaniidhaan jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu gatii dandeessaniif appilikeeshiniin kun ammallee namoonni baay'ee biratti namoota baay'ee biratti baay'ee gatii beekamaa jiruuf
akkuma beektan appilikeeshinii kana akka Itoophiyaatti namni na dura viidiyoo hojjeteeru hin jiru. Garuu namoonni baay'een keessan viidiyoo kana ilaaltanii garuu namoonni baay'een keessan immoo hin hojjenne. Sababiin isaas soba isinitti fakkaatee ta'uu danda'a. Sababiitti isin dhiissan ani hin beeku. Garuu ammoo namoonni baay'een ammoo torbeema tokko torbeema lamaatti asitti dhufanii isaanii doolaara 10,000 kan irraa hojjetan Itoophiyaawwan baay'een isaanii jiru. Akkasumallee isinis ammayyuu taana yeroo qabdu warri hin hojjenne ammayyuu eegala viidiyoowwan garaagaraa poost irratti godha. Wanta isiniif hin galle immoo telegiraam chaanalii kiyya irra dhuftanii gaaffii barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Viidiyoon kun isinitti toleeroo ta'e immoo laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa naaf tura. Goodbye.